Oduuwwan maddiyaalaatti qabadhettoon darbuu waancaa kilaboota addunyaa walakkaa xumuraatiin har'a Chelsea Benfica waliin taphatu morkiin kilaboota Brazil Palmeiras fi Botafogo eegama. Boru Paris Saint-Germain Inter Miami waliin taphata. Shifarraa Jaamboo. Lovely touch. Igor Jesus. A piece of fortune that favours the brave of Botafogo. Marsaa kilaboota 16 hirmaachisurra kan ga'e waancaan kilaboota addunyaa har'aa eegaluun taphataman. Har'aa galgala sa'aatii tokkotti morkiin kilaboota Biraazil lamaan Palmeiras fi Botafogo waliin taphatan ni eegama. Kilaboonni lamaan ramaddii isaanirraa morkattoota ciccimoo caaluun marsaa kanaaf darban. Palmeiras ramaddii isaarraa tokkoffaadhaan, Botafogoon ammoo qabxii 6 walitti qabatee PSG'tti aanee sadarkaa lammaffaan darbee. Keessumaa ramaddii isaan PSG haalli itti mo'ate darbe marsaa kanaan Botafogoon Palmeirasiif qormaata ta'aaf eegama. Kilaboonni lamaan seeree Biraaziliitiin taphoota 52 waliin taphatanii Palmeiras Botafogo irratti riikoordii fooyyee qaban. Taphoota 22 injifatee Botafogoon 16 injifatee 14 qixabaan. Taphoota as dhiyootiin garuu Botafogoon taphoota 5 darbaniin Palmeirasiin hin mo'amne. Morkiin marsaa 16 waancaa kilaboota addunyaadha kun kilaboonni irree maallaqaa isaanii kan ittiin jabeeffatanidha. Kilabni taphichaan mo'atee darbee paawundii miiliyoona 10 argata. Kanaaf taphichi akka eegamu godheera. Darbees kilaboonni lamaan darbii Biraazil ta'uun morkii liigii biyyattii waancaa kilaboota addunyaa kanaanis akka dabalantu eegama. Halkan sa'aatii 5 eegalee The Blues Chelsea kilaba Portugal Benfica waliin taphatan. Taphoota ramaddii 2 mo'atee tokko mo'amuun carraa paawundii miiliyoona 37.8 argachuuf qabu kan jalaa hir'ate gareen Enzo Marescadha. Har'a Benfica injifatee paawundii miiliyoona 9.6 kaanzaa isaatti galfachuu morkatam. Kilaboonni lamaan erga bara 2013 as yeroo jalqabaaf kan walitti dhufan yoo ta'u, sana dura taphoota 3 waliin taphatan hunda Chelsea mo'atee riikoordii fooyyee irratti qaba. Bayern Munich mo'atee marsaa 16 kan darbe Benficaan Chelsea dorgommichaan tasgabbii hin qabne jedhamuuf yaaddodha. Enzo Marescaan Benficaan Bayern Munich mo'atee dhufee karoorri isaanii maal akka ta'e nuufis ifa jabaannee morkannaa jedhe. Tapha kanaan taphataan sarara jidduu kilabichaa Enzo Fernandez yeroo jalqabaaf kilaba isaa duraanii Benfica faallaa ta'ee taphatan. Bara 2025 kana keessaa kubbaa 14 keessatti hirmaachuudhaan taphataa murteessaa kan ta'e Fernandez tapha kanaanis waa isarraa eegna jedhe leenjisaan Chelseadha Enzo Marescaan. Inni taphataa kennaa qabu leenjisaa isaaf ajajamu rabbumatu nuuf kenne jechuunis taphataa lammii Argentinaa kana jaje Nicolas Jackson adabbiidhaan Chelseadhaaf hin taphatu. Boruu morkiin shaampiyoonii Awurooppaa PSG fi kilaba Major League Soccer kan Lionel Messi sararri fuulduraa durfamu waliin taphatan ni eegama. Waggoota 2 oliif PSG keessatti dabarsee waancaa Champions League Awurooppaa milkeessuuf osoo hin danda'in kan ba'e Messi boruu garee isaa duraanii faallaa ta'e waliin taphata. Kilaba Ameerikaa jalqabaa marsaa 16 darbe kan ta'e Inter Miami ammas Messi fi Luis Suarezin durfamaa seenaa biraa hojjechuuf dargaggoota Luis Enriqueedhaaf fuuldura dhaabbatu. Ijoolleen Messi waliin Paris keessatti waliin taphate shaampiyoonii Awurooppaa ta'uun ammas waancaa kilaboota addunyaa kana lammeeffatanii paawundii miiliyoona 92 fudhatanii gara Parc des Princes deebuudhaaf waliin taphatu. Boruma Bayern Munich Flamingo waliin yoo taphatu, kibxata Manchester City Al Hilal, Real Madrid, Juventus, Borussia Dortmund, Monterrey waliin taphatan. Bara kana yeroo jalqabaaf kilaboota 32 gidduutti kan taphatame waancaan kilaboota addunyaa kilaboota badhaasa maallaqaan qananiisaa jira. Taphoota ramaddii hunda kan mo'ate gareen Pep Guardioladhaan leenjuu Manchester City kilaboota dorgommichaan hirmaatan keessaa garee maallaqa olaanaa walitti qabate yoo ta'u, taphoota ramaddii qofaan paawundii miiliyoona 37.8 argate. Kun ammoo maallaqa jijjiirraa Ryan Cherki yookaan ammoo Raya Ayanur paawundii miiliyoona 31 deebiseera. Hanga xumuraatti deemnan gareen Pep Guardioladha taphattoota ganna kana mallatteessifate afran maallaqa hunda itti baase deeffachuuf paawundii miiliyoona 12 qofa isaan hanqata. Chelsean imala hanga ammaan maallaqa jijjiirraa Liandeelaaf paawundii miiliyoona 30 baase deeffateera. Waancaa kilaboota addunyaa kanaan hanga ammaatti Chelsean paawundii miiliyoona 31.5 kaasnaa isaatti galfateera. Kilaboonni biroos waancaa kilaboota addunyaa
addunyaa kanaan irree isaanii maallaqaan cimsatanii deebi'uuf hanga xumuraatti darbuuf morkiin marsaa 16 kanaan taasisan ni eegama. Thunderstorms in Orlando. Savinho. Waancaa Awurooppaa umrii 21 gadiin har'a England fi Jarman waancaaf taphatu. Biyyoota 24 hirmaachisuun Slovaakiyaatti geggeeffamaa kan jiru waancaan Awurooppaa umrii 21 har'a xumura argata. Walakkaa xumuraa irratti England, Neezerlaandiin, Jarman, France injifachuun waancaaf gahanii. England shaampiyoonummaa kabachiifachuuf Jarman erga bara 2021tiin booda shaampiyoonii ta'uuf morkatu. Biyyoota 24 waancaa umrii 21 gadii fudhatan keessaa kudhan baroota 12 darban waancaa addunyaa yookiin kan Awurooppaa fudhatanii jiru. Kanneen ammoo xumuraaf gahanii jiru. Tapha ramaddiin booda England, Spain fi Neezerlaandiin injifachuun waancaaf yoo geessu, Jarman, France fi Itilii moo'uun sadarkaa kanaaf qaqqabdi. Jarman waltajjichaan goolii 15 galchuun dursuu irratti argamti. Kan keessaa Nicole Tomende goolii 6 galchuun waltajjichaan dursaa jira. Kan England Harvey Elliott goolii 4 itti aana. Xumuraaf gahuun galma miti kan jira leensaan England Lee Carsley waancaa fudhachuu qabnas jedhanii jiru. Jijjiirraa Brian Mbobuuf gaafiin Manchester United dhiyeessee fudhatameen arganne. Brentford jijjiirraa Brian Mbobuuf gaafii Manchester United paawundii miiliyoona 62.5 dhiyeessee fudhachuu dide. Manchester United taphataa gana 25 Brian Mbobu jalqaba paawundii miiliyoona 55 kan dhiyeesse yoo ta'u, kaleessa gara paawundii miiliyoona 62tti guddisuus ammas fudhatama jalaa dhabe. Brian Mbobu mallatteeffachuuf Tottenham dorgommii keessa jiraachuun gatii taphatichaa ol guddiseera. Brentford jijjiirraa Brian Mbobu irraa paawundii miiliyoona 65 hamma 70 akka barbaadus ibsamee jira. Odeeffannoo jijjiirraa biraatiin Oliver Giroud waliigaltee kilaba Ameerikaa Los Angeles waliin qabu diiguun kilaba biyyeessaa Liliif mallatteesse. Taphataan gannaa 38 Oliver Giroud gannaa bara 2024tti ture Los Angeles Galaxyf kan mallatteesse. Taphoota 10 as dhiyoota kilabichaaf taphateen goolii 3 galchee jira. Kubbaa goolii ta'es tokko mijjeessee jira. Oliver Giroud taphoota 37 hundumaa kilabichaaf taphateen goolii 5 qofa galche. Bernardo Silva ijaarumsa garee leenjisaa Pep Guardiola ajaje. Manchester Cityin bara 2017 booda yeroo jalqabaaf bara dorgommii xumurameen waancaa malee goolabe. Kilabichi hirmaannaa Champions League Awurooppaas yaaddoo jala galeeti kan milkeeffate. Waancaa kilaboota addunyaa Ameerikaatti geggeeffamaa jiruun gareen Pep Guardiola taphattoota waqtii jijjiirraa lamaan mallatteesseen gahumsa gaariin imalaatti jira. Manchester Cityin ganna kana waqtii jijjiirraa waancaa kilaboota addunyaaf jedhame dursee AC Milan irraa Tijani Reinders, Lyon irraa Ryan Cherki akkasuma Wolves irraa Ryan Ait-Nouri mallatteessifateera. Manchester City waancaa kilaboota addunyaan taphoota ramaddii 3 mo'atee jira. Keessattuu gahumsa goolii 5 fi 2 Juventus injifateen akkaan jajamaa jira. Bara dorgommii taanuuf abdii gaariin jira jedhe Bernardo Silvan. Taphattoota kanneen akka Omar Marmuush fi Savinho dabalatee taphattoonni haaroftii garichaatti dabalaman humna haaraa ta'aa jiru kan jedhe Bernardo Silvan akkuma taphattoonni kaan dura kilabichaaf taphachuun seenaa hojjechuun dabarsanitti innis daandii wal fakkaatu irratti darbuu akka barbaadu ibsee jira. Brentford leensaa yoo qaxaru Leicester Cityin leensaa isaa geggeesse. Brentford bakka Thomas Frank gargaaraa isaa kan ture Andrew Keet leensaa gochuun qaxare. Andrew Keet bara darbe leensaa gargaaraa kubbaa dhaabbatee ta'uun Brentfordf tajaajilaa ture. Leensaa Brentford kan ture Thomas Frank gara Tottenham Hotspurs deemuun isaanii yaadatama. Brentford leensaa Ipswich Town Kieran McKenna fi kan Ajax Amsterdam waliin gargar ba'ee Francisco Frioli qaxaruuf dubbii isaa turus amma leensaa gargaaraa garichaa kan ture leensaa garee jalqabaa gochuudhaan qacareetii jira. Oduu Jijjiirraa biraatiin kilabiin Championship England Leicester Cityin Ruud van Nistelrooy hojirra geggeesse. Ruud van Nistelrooy taphoota 27 Leicester City durse keessa 17 moo'amuun tapha 5 qixa bahee kilabichi gara Championship itti gadi bu'e. Bara dorgommii xumurameen taphoota liigichaa 5 hafee osoo hin mo'atiin liigicha kan goolabe Ruud van Nistelrooy turtii
ji'oota lama erga gara championshippiitti bu'eetiin booda hojiirra kan gaggeeffame. Iddoo isaa kilabichi leenjisaa duraanii Everton Sean Dyche buusuudhaaf sochii akka eegales Sky Sport gabaaseera. Oduu keenya xumuraatiin Everton waliigaltee dursaa taphattootaa Seamus Coleman dheeresse. Dursaan taphattoota Everton Seamus Coleman bara dorgommii 17ffaa kilabichaa waliin itti fufu mallatteesse. Bara dorgommii xumurameen taphoota 5 qofa Evertoniif kan taphatichi waliigaltee isaa waggaa tokkoon dheeresse. Taphataan gannaa 36 Seamus Coleman Evertoniif taphoota 428 kan taphate yoo ta'u isaan keessaa taphoonni 369 taphoota Premier League Englandin taphatedha. Everton nan jaaladha kan jedhe taphatichi kilaba jaalladuuf waggaa tokko dabalataa waliigaltee dheeressuun koo akkaan na gammachiisa jedhe. Everton waggoota 133 booda istaadiyeemii isaa Goodison Park keessaa bahe gara istaadiyeemii haaraa Hill Dixon itti imaluudhaan bara dorgommii kana eegala. Waliigaltee kilabicha waliin qabu torbee darbe kan xumure Seamus Coleman istaadiyeemii haaraa kana keessattiin taphataa garichaa ta'ee itti fufuu isaatti akka gammades dubbatee jira. Coleman bara 2009 ture paawundii 600 Everton irraa Evertonitti kan makame.